Okay. Eshi maqaan koo Saamu'eel Hayilamaariyaam jedhama. Daayireektara Daayireektoreetii Odiitii keessaa mana murtii waliigala Oromiyaati. Itti aansinee akkuma gaaffii keessanitti wantoonni ijoo ta'an irratti gabaabsinee waa kaasuuf yaalla. Egaa akkuma beekamu odiitii jalqabumaa odiitii jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa ka'uu dandeenya. Odiitii jechuun akkuma beekamu gamaa gama hojii dhuunfaas ta'uu danda'a, dhaabbilee akkasumas adeemsaalee gamaa gamuudhaan bu'aan isaanii raawwiin isaanii maal fakkaata kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan gamaa gama gaggeessu jechuudha. Gabaabsinee yookiin akka waliigalaatti yeroo ilaallu jechaadha. Inni biraa kaayyoon isaa maalidha kan jedhu irraa kaanee waa jechuu dandeenya. Kaayyoon odiitii kanaa gama seera jiru, qajeelfama jiru yookiin immoo dambiilee adda addaa gama mootummaatiin yookiin immoo qaama laallatuun seerota ba'an irratti xiyyeeffachuudhaan hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaataa kan jedhu gamaaggamuudha, ilaaluudha jechaadha. Seera qabeessummaan isaa maal fakkaataa, bu'aan inni argamsiisu maal fakkaataa, faayidaan inni mana hojichaaf yookiin immoo instituutii tokkoof bu'aan inni buusu maal fakkaataa kan jedhu sana gamaaggamanii yoo hanqinaalee mul'atan hanqinaalee sana adda baasuudhaan sirreeffamni yookiin immoo tarkaanfiin sirreeffama akka irratti fudhatamu taasisuuf kan hojjetamu jechuudha. Kaayyoon inni guddaa kanadha. Darbee akka ilaalchaatti odiitii yeroo jennu yeroo baay'ee akka fault finderitti wanti fudhatamu jira. Kun ilaalcha sirrummaa hin qabnedha. Odiitiin yeroo ammaatti kan gaggeeffamaa jiru sadarkaa hundatti jechaadha. Sadarkaa federaalaas ta'ee sadarkaa naannolee akkasumas seektaroota irratti gaggeeffamaa jiru. Akkuma sila ibsuuf yaaleetti seerri jiru maal fakkaata, hojimaanni jiru maal fakkaata kan jedhu sanarratti xiyyeeffannee gamaagama gaggeessuudhaan bu'aa argame sanarratti hundoofne sirreeffamni barbaachisaa ta'e akka irratti fudhatamu taasisu jechuudha. Egaa erga kana jennee booda hojii kana kan hojjetu eenyudha kan jedhu irra deebinee yeroo ilaallu caaseeffamni akka mootummaatti jiru haala lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko odiitii alaa yookiin immoo mana hojii odiitara muummichaatiin hojii hojjetamu gahee fi aangoo isaaniif kennamee jira. Gama biraatiin immoo odiitii keessoof jedhamee seektaroota hundaaf caaseeffamni isaa diriirfamee akkaataa sanaatiin hojiin hojjetamu jira. Egaa nuti daayireektorootiin keenya odiitii keessaati. Kanaaf hojiiwwan mana hojii keenya keessatti yookiin mana murtii keenya keessatti hojjetamu maal fakkaata kan jedhu irratti gamaagama gaggeessuudhaan tarkaanfii sirreeffama akka fudhatamu taasisuuf kan hojjennudha jechaadha. Kana yeroo kaasnu hojiin keenya maal fakkaataa yeroo jennu gabaabsinee ilaaluuf akka daayireektoreetii keenyaatti sadarkaa mana murtii waliigalaa irraa kaasee hanga manneen murtii aanaalee irratti hojii nuti hojjechuu qabnu maalidha kan jedhu karoora bu'aa irratti xiyyeeffate irratti hundoofnee karoora ofii baafannee qabna. Akkaataa karoora baafannee qabnu sanaatiin immoo sadarkaa mana murtii waliigalaatti hojiiwwan kallattii faayinaansii fi kallattii qabeenyaatiin hojjetamu hunda akkaataa qajeelfamni nu heeyyamee jiru sanaatiin yeroo yeroodhaan odiit gochuudhaan gabaasa isaa qaama laallatuuf kan dhiyeessaa jirrudha. Egaa kana keessatti yeroo laallu sadarkaa mana murtii waliigalaa irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaataa kan jedhu gabaabsinee yeroo laallu hojiin kallattii qaamni odiit ta'u yookiin immoo dipaartimentii yookiin daayireektoreetii odiit taasifamu biratti sochiin jiru maal fakkaataa kan jedhu gabaabsanii yookiin immoo akka seensaatti ilaaluunis barbaachisaa ta'a jedheen yaada jechaadha. Qaamni odiit ta'u tokko hojii isaa irratti seera jiru, dambii jiru, qajeelfama jiru irratti hundaa'e hojii isaa sirnaan qixaan hojjeta taanaan gaheen hojii odiitii yookiin immoo hojii odiitii haala gaariidhaan salphisaa deemuunsaa ifadha. Gama kanaatiin sadarkaa mana murtii waliigalaatti hojiin jiru maal fakkaata kan jedhu yeroo laallu daayireektoreetiin lamaanuu jechaadha. Kan amma odiitii irratti xiyyeeffannee hojjennu kun daayireektoreetii bittaa bulchiinsa faayinaansiidha. Gama biraatiin immoo daayireektoreetii bulchiinsa qabeenyaaf tajaajila waliigalaa irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata kan jedhu yeroo laallu hojiin gama isaaniitiin hojjetamaa jiru haalaan gaarii ta'uusaa yeroo yeroodhaan gamaagama gaggeessinuun yookiin immoo odiitii taasisnu kanaatiin hubachuu dandeenya jirra jechaadha. Kana jechuun normaalii guutumaa guutuutti perfect jechuun hin danda'amu. Hanqinaaleen darbanii mul'atan jiraachuu danda'u. Isaan immoo akkaatuma seerri jiruun gabaasa keessatti hammachiifnee wantoonni xixiqqaachumatti sirraa'uu danda'an sirreessaa waliin mari'achaa kaayyoodhuma tokkoof
hojjenna waan ta'eef manuma bu'aa mana murtii keenyaaf hojjenna waan ta'eef waliin mari'achaa akkaataa sirreeffamni taasifamaa deemuutti kan itti deemaa jirrudha. Gama biraatiin garuu argannoo hanqinaalee ol ka'anii mul'atan irratti immoo gabaasa keenya keessatti hammachiisuudhaan tarkaanfiin barbaachisaa ta'e akka irratti fudhatamu yookiin immoo sirreeffamoonni barbaachisaa ta'an akka irratti fudhatamu qaama laallatuuf gabaasa keenya dhiyeessina jechaadha. Gama mana murtii daayireektorootiin keenya egaa mana murtii waliigalaa irrattis mana murtii olaanaa irrattis akkasumas manneen murtii aanaalee irrattis karoora baafatee hin socho'a. Sadarkaa mana murtii olaanaa irratti waggaa waggaadhaan hanga danda'ametti manneetii murtii olaanaa godinaalee muraasa irratti oodiitii gadi fageenyaa gaggeessina. Haalli itti fayyadamni baajata isaanii maal fakkaata? Haalli itti fayyadamni qabeenya isaanii maal fakkaata? Galiin jiru, galiin abbaa seerummaa sadarkaa mana murtii waliigalaatti sassaabamu maal fakkaata? Akkasumas maallaqni imaanaa bulchiinsi isaa to'annoon isaa hordoffiin isaa maal fakkaata kan jedhu irratti gadi fageenyaan ilaallee gabaasa isaa dhiyeeffanna jechaadha. Sadarkaa manneen murtii aanaalee irratti immoo akka barbaachisummaa isaatti yoo barbaachisaa ta'e argamee fi eeroon adda kan nu qunnamu yoo ta'e akka barbaachisummaa isaatti gadi buunee sadarkaa aanaalee irrattis oodiitii gadi fageenyaa gaggeessuu dandeenya jechaadha. Kanaan alatti garuu akka karoora keenyaatti manneen murtii aanaalee irratti hojii hordoffii fi to'annoo gaggeessina jechaadha. Supervision oodiitii irratti xiyyeeffanna. Haa ta'uutii darbee manneen murtii olaanaa yookiin immoo gareen oodiitii keessa manneen murtii olaanaa godinaalee aanaalee isaanii irratti gadi bu'anii oodiitii gadi fageenyaa gaggeessanii gabaasa dhiyeessan irratti yeroo koomiin ka'u yookiin immoo wantoonni irra deebiidhaan ilaalamuu qabu jedhamanii bifa koomiitiin wantoonni ka'an yoo nu qunnaman qaamaan dhaqnee achittis haala jiru maal fakkaata kan jedhu diiteeyil teenyee oodiit goonee bu'aasaa qaama laallatuuf dhiyeessine jechaadha. Egaa kanaan ol qabatee hojimaata keenya keessatti wanti ijoon maalidha? Akka oodiitii keessaa akkuma taanetti hanga danda'ametti badiin tokko osoo hin raawwatamiin dura dursinee hubachiisuu dandeettii ogeessota keenyaa dandeettii qaama oodiit ta'an sana cimsuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kanaafis daayireektorootiin keenya hanga danda'ametti waggaa waggaadhaan ogeessota oodiitii keenyaaf hanga sadarkaa aanaaleetti jiraniif leenjii dandeettii isaanii cimsu kallattii adda addaatiin hin kennina. Sana qofatu hin ta'in immoo waggaatti si'a lama yoo xiqqaate waggaatti si'a lama gama raawwii hojii isaanii kan oodiitii keessa jechaadha. Kophaatti baafnee sadarkaa godinaatti kan walakkaa waggaa fi kan waggaa hin gaggeessina. Sana keessatti immoo ciminaalee jiran maalidha? Hanqinaalee mul'atan maalidha? Kallattiin gara fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti mari'annee kallattii qabsiisaa sana hordofaa kan deemnu ta'a jechaadha. Egaa gama daayireektoriitii keenyaatiin sadarkaa mana murtii waliigalaatiin hojiiwwan hojjetaman kanadha erga jennee sadarkaa mana murtii olaanaatti garee oodiitii keessaa manneen murtii olaanaa biratti immoo maaltu hojjetamaa kan jedhu gabaabsinee ilaalluuf bifa wal fakkaatuun akkuma asii mana murtii waliigalaa irratti akkuma nuti hojjennuun isaanis warri godinaas karoora isaanii baafatanii sadarkaa mana murtii olaanaa irratti jeejaan oodiit godhanii gabaasasaa soft kooppiidhaan ol ergu sanarratti hundoofnee gabaasa isaanii erga xinxaallee booda dubdeebee barbaachisaa ta'e yeroo yeroodhaan kennaafi kan deemnu ta'a jechaadha. Darbees warri godinaalee yookiin immoo warri mana murtii olaanaa gadi bu'anii aanaalee irrattis hojii oodiitii gadi fageenya akkasumas hordoffii fi to'annoo supervision oodiit gaggeessanii bu'aa isaanii ergu akkaataa sanaatiinis tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran maal fakkaatu kan jedhu yeroo yeroodhaan wali gamaa deemna jechaadha. Egaa hojiin oodiitii kun yeroo gaggeeffamu akkuma sila kaasuuf yaaletti irra caalaansa hanga danda'ametti badiin tokko tun raawwatamin dura badiin kanaan dura raawwatame yoo jiraate sanarraa barannee irra deebiidhaan badiin tokko akka hin raawwatamne irratti hojjechuudha. Sanaan alatti darbee badiin kan mul'atu yoo ta'e immoo tarkaanfiin sirreeffamaa akka irratti fudhatamu taasisuun gahee keenya ta'a jechaadha. Haaluma kanaanis sadarkaa mana murtii waliigalaa irrattis haa ta'u sadarkaa mana murtii olaanaa akkasumas aanaalee irratti hanga ammaatti hojii oodiitii nuti gaggeessine sanaan argannoowwan argaman yookiin dogoggorri mul'ate maalidha kan jedhu ilaaluun hin danda'ama jechaadha. Irra caalaatti hanga danda'ametti egaa mana murtii yeroo jennu mana seeraati. Namni badii raawwate tokko gara mana murtiitti dhufee gara mana murtiitti dhiyaate tarkaanfii barsiisaa ta'e kan irratti fudhatamu ta'uunsaa beekamaadha. Kun ituu ta'ee jiru
sadarkaa mana murtiitti badiin irraa raawwatamaa jedhamee ni eegamu. Haa ta'uuti dogoggorri tokko darbee mul'achuu danda'u. Dogoggoroonni mul'atan kun ta'ee jedhamanii kan raawwatamanis jiraachuu danda'u. Ituun beekin wallaalummaadhaanis raawwatamuu danda'u. Sana adda baasuun akkuma jirutti ta'ee oodiitii kana yeroo gaggeessinu garuu hanqinaalee mul'atan yookiin immoo dogoggoroota mul'atan irratti tarkaanfiin sirreeffamaa akka irratti fudhatamu hin gabaasa. Gabaasuu qofa miti. Akkaataa gabaasa nuti dhiyeessine sanaatiin tarkaanfiin fudhatamaa jira moo hin jiru kan jedhu sin hordofna. Tarkaanfiin fudhatamaa jira moo hin jiru kan jedhu qofatu hin ta'in immoo tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun barsiisaadha moo barsiisaa miti? Ga'aadha moo ga'aa miti? Kan jedhu irrattis xiyyeeffannee kan hordofnu ta'a jechaadha. Kun gahee daayirektoreetii oodiitii keenyaaf kan kennamedha waan ta'eef jechaadha. Akkuma beekamu egaa keessattuu sadarkaa mana murtii waliigalaatti daayirektoreetii oodiitii keessaaf xiyyeeffannoon kennamu gaariidha jechuu dandeenya. Oodiitiin keessaa yoo jajjabeeffamuu baate akkaataa seerri isaaf heeyyameetti hojii keessa seenee hojii isaa akka bilisa ta'ee hojii isaa akka inni hojjetu yoo deeggarsi isaaf taasifamuu baate rakkoo keessa akka dhaabbatichaatti akka mana murtichaatti rakkoo keessa seenamuunsaa ifadha. Kanaaf oodiitiin keessaa gorsaa hoogganaadha, gorsaa bulchiinsaati. Kanaaf sana hubachuudhaan deeggarsi hojii barbaachisaa ta'ee daayirektoreetii kanaaf kennamaa jiraachuun isaa gaariidha. Kana qofatu hin ta'in immoo argannoowwan argaman kanarratti tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran haalaan gaarii ta'uu isaanii, haalaan gammachiisaa ta'uu isaanis hojii keenya keessatti jajjabina akka argannu sadarkaa aanaattis haa ta'u sadarkaa godinaatti sadarkaa mana murtii waliigalaa irratti ogeessonni jiran bifa kaka'umsa godhatanii hojii isaanii haala gaariidhaan akka hojjetan kan isaan taasisu ta'uusaa hubachuun danda'amee jira jechaadha. Egaa akkuma silee kaasuuf yaaletti sadarkaa mana murtii waliigalaatti hojiiwwan hojjetamaa jiran hanga danda'ametti baasiin qabu jechaadha. Baasiin kamiyyuu yeroo raawwatamu beekamtii koree bulchiinsaatiin alatti wanti raawwatamu hin jiru. Sana jechuun maal jechuudha? Internal control system yookiin immoo to'annoo sirna to'annoo keessaa keenya akka cimu isa taasisa jechaadha. Nutis akka daayirektoreetii keenyaatti ji'a ja'aan oodiitii kana gaggeessina yeroo jennu erga gaggeessine booda bu'aa sanarraa argannu maal fakkaata kan jedhu yeroo laallu sadarkaa gaarii irra jiraachuusaa hubachuu dandeenya jechaadha. Gama biraatiinis akkuma kaasuuf yaaltanitti manni hojii oodiitara muummichaa waggaa waggaadhaan karoorsanii dhufanii baajata waggaa tokko waggaa waggaadhaan dhufanii oodiit godhu. Sanaan ol qabatees baroota lamaan darban kana keessatti hojiin mana murtii waliigalaa irratti hojjetamaa ture oodiitii guutuu gaggeessuudhaan bu'aan yookiin immoo gabaasni isaan nu ergan irraa kan hubachuu dandeenye hojiin hojjetamaa jiru rakkoo maleessa ta'uusaa yookiin immoo akka jecha oodiitiitti unqualified opinion kennuu isaaniiti kan hubachuu dandeenye jechaadha. Unqualified jechuun afaan oodiitiitiin sadarkaa gaariirra jiraachuu isaanii jecha negatiivii miti kan inni agarsiisu jechuu kooti. Unqualified report yookiin immoo bu'aa rakkoo maleessaa ta'uusaa nu gabaasanii jiru jechaadha. Kun sochii gaarii keessa jiraachuu keenya kan agarsiisudha jechaadha. Haa ta'u ulfaadhaa ashiisanis.